Nagaa qabduu baddaa gammoojjiin sa'aa namaan xiqqaa guddaan kabajamtootaaf hordoftoota reediyoo madda nageenyaa oduu guyyaa har'aa qabsiin dhageessisu aanaalii oduu gaddaa kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Dooddoo jedhamu keessatti ganama har'aa bulchaan ganda Dooddoo nama Sa'iid Ahmad jedhamu ati shaneedha jechuun dhukaasa itti banee akka ajjeese maddi keenya madda nageenyaatti himan. Ijoolleen kun osoo qabri ganda Dooddoo tokko bira jiranii akkuma tasaa bulchaan kun kan maqaan isaa Hasan jedhamu dhukaasa kan itti bane yoo ta'u ijoollee dhukaasa itti baname qofa kan argan yoo ta'u ofirraa deebisuuf yaalus rasaasi isaa irra bu'uun lubbuu Sa'iid Ahmad gara Rabbiitti deemtee jirti. Rabbiin rahmata haa godhuuf maatiif firootan isaanii maraaf jajjabina hawwina. Kanumaan wal qabatee aanaa Dawwee Harawaa keessatti maqaa shanee loltan jedhuun namoota duulchisaa jiraachuun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Guyyaa kaleessaa irraa jalqabee bulchiinsi aanichaa duula shanee aanicha keessaa dhabamsiifnaa maqaa jedhuun namoota hidhannoo qaban walitti guuruun kan turanii fi namoonni baay'een diduun gara bosonaatti baqachaa kan jiran ta'us namoonni didan kan qabanii hidhaatti guuraa jiraachuun jiraattonni aanichaa madda nageenyaatiif eeran. Uummanni keenya diina wal nuu nyaachisuu jiru osoo agarru nama keenya maqaa badii itti moggaasnee qaama lolaa nuun jedhuuf gurra keenya waan akkasii dhaga'uu bira darbee jira jedhaniin kaabineen aarii kanaan namoota hedduu hidhaatti guurtee jirti. Namoonni guyyaa har'aa wooboo deeggartan jedhamanii mootummaa PPtiin hidhaman maqaan isaanii kan armaan gadiiti. Hamza Hussein Muhammad Imaam Masgiida Sanqallee, Ahmad Hasan Jaaruu Imaam Masgiida Sanqallee, Ahmad Mahmud Qaallichaa, Hasan Muusaa Jaarroo, Ahmad Umaree Jaarroo. Isaan kunneen warroota namatu makamanii waa'ee siyaasaa haasa'anii hin beekne yoo ta'an sababa tokko malee olomaa islaamaa akkasumas namoota miskiina hidhaatti guuraa jiraachuu fi namoota biroos hidhuudhaaf barbaadaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti himan. Karaan baabura Finfinnee Jabuutii wal qunnamsiisu finciltoota naannoo Sumaaleetiin cufamaa jira. Naannoon Sumaalee erga lola kaabaa kana eegalee fincila diddee lolli kaabaa nun ilaallatu dhaadannoo jedhuun kan dhageessisaa turan yoo ta'u garuu bulchiinsi naannoo Mustafaa Muhammad deeggartoota TPLF jechuun hadheeffatee turu yoo ta'u adaduma inni hadheeffateen fincilli daran babal'ataa dhufee jira. Guyyaa kaleessaa naannoo Affaarii fi Sumaalee biltiginnaa walitti kaasee akka malee magaala tokko irratti wal waraanaa akka turan viidiyooleen miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan kan Affaar bira dhaadatan ture irratti facaafamaa ture. Akkuma guyyaa kaleessaa daandiin xayyaara Itoophiyaa rakkoof saaxilamee jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa turetti dhugaa ta'uun beekame. Akka BBC Afaan Oromoo jedhutti daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliiwwan Finfinnee taasifamaa iddoo biraa qubsiifamaa jiraachuu hime. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa ganama har'aa toora miidiyaa hawaasaa irsaarraatti baaseen sababii haalli qilleensaa rakkisaa ta'eef tibbana mudateen walqabatee balaliin muraasni gara buufata xiyyaara idil-addunyaa Booleetti taasifamaa buufataalee dhiyeenyatti argaman biraa akka qubatan taasifamee jiraachuun beeksise. Buufataaleen xiyyaara balaliin itti qajeelfamaa jiran garuu isaan kam akka ta'e kan hin ibsine hoggaa ta'uu akka ragaan marsariitii Flight Road 24 mul'isutti buufataaleen xiyyaaraa biyya keessaa fi biyyoota ollaa kanneen akka Naayiroobii, Jibuutii, Hawaasaa, Baardaarii fi Kaartumii fi kaneetti qajeelfamaa agarsiisa. Of eeggannoo dhimma dursa keenyaa waan ta'uuf ammatti balaliiwwan gara Finfinneetti taasifaman buufataalee xiyyaara gara biraa qubachuu akkuma haalli qilleensaa fooyya'een bakka idila isaaniitti ni deebifnaa jedhee jira dhaabbatichi. Sadarkaawwan balaliinsa irratti waan haaraa maamiltootaan akka gahu kan hime dhaabbanni daandii qilleensa Itoophiyaa rakkina to'annoo isaatiin alaatiin mudateefis maamiltoota dhiifamaa jedhee jira. Aanaa Darraa keessatti ilmaan Oromoo biltiginnaan hedduu dararaan qabeenya saamamaa jiraachuun gabaasi nu gahe. Akka gabaasi nu gaheetti ibsutti kaabineen biltiginnaa Finxaaliyyaa Amaaraatiin walii galuun qeerroo Oromoo maqaa shaneetiin qabanii kan tumaniin kaan mataa mataatti qarshii 5,500 kaffalanii akka gadhiifaman ibsan. Gama kaaniin ammoo mootummaatu nu ajaje qarshii fidaa jedhanii guyyaa irraa hulaa namaa irra deemanii qarshii 100 nama hundarraa saamaa jiraachuu dhagame. Eeyoota keenya oduulee biyya keessaaf qabatan kan fakkaataa oduu biyya alaaf Sa'iid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo Naayijeriyaatti namichi barattoota butaman gadhiisisuuf jecha maallaqa baatee deeme hidhattootaan uggurame.
Maanguddoo kana jaarsummaa nu dhaqi jedhanii kan ergan maatiin barattootaa ugguramaniiti. Maatiin kun naayiraa maallaqa Naayijeeriyaa miliyoona 30 yookaan doolaara 73,000 lafa dabalatee waan qaban gurguranii walitti buusanii ergan. Maanguddoon kun ugguramuu isaaniitiin maatiin bitaatti galee laftitti dukkanooftee jirti. Kaaba Naayijeeriyaatti yakkamtoonni maallaqa barbaacha barattoota butanii fudhachuun daraan hammaachaa dhufeera. Maallaqa jarri gaafatan baasuu yeroo hedduu waanuma jiruudha. Namni beessee baasu deemu guramuun garuu waan hin baramnedha. Jarri ugguran daayirektara mana barumsaa ijoollee butamaniitti bilbiluun maallaqni isin ergitan hanga waliigallee gadi ittiin jedhan. Barattoonni 136 kun ji'a caamsaa keessa ture. Mana barnootaa Islaamaa Teeginaatti argamuun kutaa biyya Niijeer keessaa kan butaman. Shiftoonni jeettii waraana Naayijeeriyaa rukutaniis koffisaniiru. Naayijeeriyaan haadholii fi daa'imman 100 butamanii turan bilisa baasuus himteerti. Kanneen qawwee hidhatan doqdoqqee gubbaa taa'uun magaalattii erga seenanii booda namuma arganitti dhukkaasuu eegalan. Nama tokko ajjeesuun tokkommoo madeessan. Kana keessaa hoggaa namoonni lubbuu oolfachuuf baqatanitti gareen kun mana barnootaa seenuun ijoollee fudhatan. Maatiin daa'immanii fi gaggeessitoonni mana barnootaa kanaa jara kana waliin mari'achuun beessee bahurratti walii galan. Lafa mana barumsaa gariin qooduun gurguruun qabeenya qabanis gurguranii beessee jedhame walitti qaban. Daayirektarri mana barumsaa kanaa Maalaam Abubakar Al-Hassan BBC takkimanitti namoota 6 maallaqa sirrii irratti walii galame fuudhanii akka deeman ergaman jedha. Namoonni kunis bosona ijoollee kun itti ugguraman cinaatti akka geessan ergamuu himan. Wayita jarri achi gahan hidhattoonni kun jara ergaman keessaa maanguddoon tokko qofa gara daaggalaa isaan hordofee akka galu gaafate. Sababni isaan dhiyeessanis maallaqa fiddanii dhuftan lakkoofna kan jedhu ture. Boodarra bilbiluun beesseen fiddan gahaa miti jedha. Maatiin amma abdii kutataniiru. Amma booda maallaqa dabalataa walitti qabuu hin dandeenyu jedhaniiru. Amma rabbitti dhiisaniiru jedha daayirektarichi. Ergaa dhumaa bara darbee kaasee kaaba Naayijeeriyaatti barattoonni kumaa ol manneen barnootaa keessaa butamaniiru. Dhiibbaan kan lakkaa'aman ammoo ugguramaniiru. Kutaa biyya Kaaduunaatti barattoonni mana barnootaa Beetel Paaptiis keessatti butaman 121 keessaa 28 guyyaa sanbataa bilisa bahaniiru. Qondaalonni biyyattii rakkoo nageenya biyyattii keessatti babal'atee fi uggurarra deddeebiin mul'atu qolachuu hin dandeenye jedhamuun haala manqeeqamaa jiru. Afgaanistaan keessatti lakkoofsi lammiilee ajjeefamanii miidhamanii kan bara darbee yeroo akkanaa yoo wal bira qabamee garmalee dabaleeraa jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN. Gabaasa haaraa UN baase akka mul'isutti bara keessaa qofa hanga ammaatti namoonni ajjeefaman 1,600 caaluu jedhe. Kun immoo kan bara darbee yeroo akkanaa yeroo wal bira qabamu 47 dabaluu agarsiisaa jira gabaasichi. Lakkoofsi kun ammallee kana caalaa dabaluu danda'a sodaa jedhu qaba UN. Mootummaan Afgaanistaan waggoota garee Taalibaan lolaa ture gareen kun yeroo ammaa kutaalee biyyattii hedduu qabatee jiraachuu hima. Biyyoonni addunyaa garaagaraa ergama nageenya eegsisuuf jecha waggoota 20 darbaniif loltoota isaanii gara Afgaan ergaa turan ammoo tibba kan hedduminaan baaniiru. Gareen hidhattoota Afgaanistaan keessa socho'u Taalibaan eenyu akka ta'e hidhattoonni Taalibaan daangaa babal'ifachaa jiraachuu hordofuun labsii sa'aatii daangessuun labsamee loltoonni idil addunyaa biyyattii gadi dhiisanii ba'uun garee Taalibaan walabummaan socho'ee kutaalee hedduu akka qabatu haala mijeessee jedha. UN bara 2009 irraa eegalee namoota miidhamanii ajjeefaman galmeessaa kan jiru wagga ta'u gabaasi bara kanaa ajjeechaan kun kan bara hundaayyuu caalaa akkaan akka dabale mul'ise. Akka gabaasi UN'tti hidhattoonni mootummaadhaan lolaan ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame keessaa harka 64 qooddatu. Dhibbentaan 25 ammoo hidhattoota mootummaan kan ajjeefaman yoo ta'u dhibbentaan 11 dhukaasa mormitootaa fi mootummaatiin ajjeefaman. Kanneen ajjeefaman keessaa dhibbentaan 32 daa'immani. Mariin nageenya mormitootaa fi mootummaa gidduu akkaan harkifateera kan jedha UN'tti ergamaan addaa Afgaanistaan Deeboraa Liyoons osoo waraanni kana caalaa hin hammaatin gareen lachuu akka waliin dubbatan akeekkachiisa. Gabaasi ba'e lammiileen Afgaanistaan hedduun akka xaawwamaniif baduuf deeman kan mul'isuudha jedha. Waraanni deemaa jiru kun dhaabbatu taanaan bara kana lammiileen hedduun ni dhumuu jedhe. Gareen Taalibaan wayita bara 2001 mootummaa US Afgaanistaan weerare aangoo irraa ari'ame. Bara kana pirezidaantii US Joe Biden loltoonni isaanii hanga fulbaana dhufuutti Afgaanistaan gadhiisanii akka ba'an jedhaniiru. Teekaandoo Afrikaa irraa namoonni 3 har'a meedaaliyaa injifatan. Ivory Coast irraa Ruut Gibaagbii ganna 27 kan taate dorgommii teekaandoo ulfaatina kiiloogiraama 67tiin lammii Biraazil Miileenaa Tiitoonelii mo'achuun naasa argatte.
xumuraaf darbuuf dorgommii taasiftee lammiin Great Britain Lauren Williamsin mo'amtee hafuun amma sadaffaan xumurte. Lammiin Masrii Hedaayaa Wahabbaa akkuma kennaatti marsaa xumuraan lammii USA Paayiji Maayipersan mo'achuun naasa argatte. Qabxii gaarii galmeessiftee meedaaliyicha argatte. Seyfi Eeysaa ganna 23 kan taate lammiin Masrii sadaffaa teekwaandoodhaan meedaaliyaa moo'atte yoo ta'u, lammiin Noorwee Riikaardi Andree Ordeemaan 12-4 mo'atte. Dorgommiin kun ramaddii ulfaatinaa kiiloogiraama 80 kan gaggeeffamedha. Dorgommii kanarratti shaampiyoonaa kan ture lammiin Ivory Coast Siiseen jalqabuma lammii Morookoo Ashaaraaf Mahabuunii mo'amuun haala hin eegamneen keessaa ba'e. Eegaa hordoftoota keenya sagantaan guyyaa irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa waan waliin turtaniif odeeffannoo guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.